لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، يا أبوليين إسلاما جالتمو كبجمو نغافر رحمن ربي سنر التاجراتو الرس غرقو بكينيا آي كيو امت بغن غيان نفتن ستار داوا جروب يوكي ستار داوا چانال كينيا بغن غيان نفتن لايك شير سبسكرايب كيسن akkasumatti itti nufufa nujejjebee isaanii fina dhaabbadhaa isiniin jedhu. Tole ka har'a sagantaa irraa kanatti wanni qabannee isiniif dhufne sagantaa baay'ee bal'aa fi waa'ee iddoo jirruu kana ibsuudha. Iddoon nuti irra jiraachaa jirru kun ganda duniyaa yookiin addunyaa jedhama jechuudha. Addunyaa kana mee akkamitti hubachuu qabna? Ilaalcha addunyaa kana itti hubatamu akkam akka ta'u hubachuu ilaalla jechuudha. Jalqabumaa wanti nu qabannee kaanee dhufne IQ dhammee yookiin immoo argitee IQ of mind keenya jechuudha. Ilaalcha keenya intelligence dandeettii waa yaaduu sammuu keenya argitee kitaabota adda addaa banuu qofa osoo hin ta'in sammuu keenyas kitaabota dubbifnee bannee yookiin immoo bal'ifannee argamuudha jechuudha. Kanaafuu ka addunyaa jechuun maali yoo jedhame argitee addunyaan tuni ganda yookiin dirree yookiin immoo dirree kubbaadhaa yogguu jedhamu argitee dirree kubbaa takka fakkeenyi isiidhaa jechuudha. Kan hamma isaa murtaa'eef tapha irratti taphatanii qabxii irratti galmeessanidha. Kanaafuu addunyaa daarul amal jechuudha. Duniyaan ganda keessatti dalagan, ganda keessatti carraaqan, ganda sababa guddaa keessatti taasisanii qabxii galmaa'u qabu argitee firii isaa rabbi biraa itti eeggatani jechuudha. Kanaafuu addunyaa daarul amal wal aakhiratu daarul jazaa jedhan jechuudha. Duniyaan ganda dalagaatii, aakhiraan immoo hereafter life or the life after resurrection yookiin immoo argitee eega jireenya du'aa booda immoo ganda jazaa itti namaa kafalamu jechuudha. Ganda argitee takkaa warra mirgaa takkaa warra bitaa itti ta'an argitee fariiqun fil jannati wa fariiqun fis sa'iir bakka itti ta'an argitee warra fariiqun fil jannati rabbiin waa godhu warra mirgaa irraa waa godhu. Duniyaa tanarratti kaa akkamitti ilaalcha dogoggoraatiin hubachuu hin qabnu. Duniyaa tana keessatti yeroo keenya bilaash balleessuu hin qabnu, humna keenya bilaash balleessuu hin qabnu, dandeettii keenya bilaash balleessuu hin qabnu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa walaa tansa nasiibaka min addunyaa walaa tansa hin irraanfatin hin dagatin nasiibaka qooda kee dandeettii qabdu, humna qabdu, yeroo qabdu, beekumsa qabdu, qabeenya qabdu rabbiin sii kennee jiru, ni'imaa sii kennee jiru min addunyaa duniyaarraa sii kennee jiru keessatti gahee bahuu dandeessu bahii nuuf jira jechuudha. Kanaafuu kaa namni argitee akka dogoggoraatti yeroo har'aan tan argitee waa'ee duniyaa jiru hiika dogoggoraan hubannee duubatti hambisuu hin qabnu. Masjiidni ijaaramuudhaaf duniyaa nu barbaada. Nuti uffata nurra jiru uffachuudhaaf duniyaa yookiin immoo mallaqa nu barbaada. Akkasumallee zakaa yookiin immoo sadaqachuudhaaf duniyaa nu barbaada. Akkasumas immoo arkaana islaamaa hajjiidha yookiin immoo arkaana islaamaa shanaffaa deemnee mana rabbii kabajamaa san dhaquudhaaf qabeenya nu barbaada. Kanaafuu gandi duniyaa akkuma duniyaa jedhamu maqummaan isaatu qabeenya wajjiin tolaa beekuu qabna jechuudha. Duniyaa hogguu jedhamu qabeenya balaaleffachuun hin barbaachisu jechuudha. Qabeenyi barbaachisaadha islaamaaf jechuudha. Jihaada godhuuf qabeenyi barbaachisaadha jechuudha. Wajaahiduu bi'amwaalikum wa anfusikum jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Dura qabeenya keessaniin eegas lubbuu teessaniin duuluu qabdan jechuudha. Namni qabeenyaan duulee fi lubbuu qofaan duulee yookiin immoo qabeenyaaf lubbuu wal bira qabee duulee fi kun tokkoo miti jechuudha. Akkasumas immoo alyadul uliyyaa harka gubbaatti argitee khayrun min yadis suflaa harka jalaarraa caala. Kana jechuun harka waa kennattutu harka fudhatturra caala. Kanaafuu duniyaa hubbuu jedhamu wanni balaaleffannuu fi dheessinu jechuudha. Duniyaan nuti dheessinuu fi balaaleffannu duniyaa akkamiiti? Duniyaa haraam yookiin dhorkamtuu ka daangaa rabbiitiin ala cabsamtee fudhatamtu yookiin immoo argatamtu jechuudha. Karaa waan haraam ta'e malee duniyaan halaal mu'minaaf baay'ee barbaachiftuudha. Irraa tolti jee ergamaan keenya salawaatu rabbii wassalaamu alayhi. Kanaafuu har'a booddee ilaalcha waa'ee duniyaatii qabnu nuti duniyaan argitee nuuf ganda hidhaatii kaafirtootaaf immoo ganda jannataatii akkas qofa jennee fudhachuu osoo hin ta'in sun maal jechuudha? Musliima farkitee hanga fedhes yoo bal'atte yoo qabaates daangeffamee jiraata, daangaa keessa jiraata jechuudha malee duniyaarraa waan gaarii hin fayyadamu, uffata gaarii hin uffatu, nyaata gaarii hin nyaatu, dhukkaayeetuma xuraayeetuma faaggeetuma jiraatee abbaan fedhe immoo aangoo qabatee hiree isaa murteessee isa dhamaasa jechuu miti. Ilaalcha kana gonkumaa sammuu keessaa haqamee duniyaan gaariin musliimaaf gaariidha,
ni barbaanna ka harkitee duniyaa bareedduu fi gaarii nyaatarraa dhugaatirraa uffatarraa jireenyarraa miskiinan gargaaruu fi yatiima bira dhaabbachuuf diin keenyaaf tumsuudhaaf kanaafuu cufaafuu rabbi nu haa qoodu irra bareedduun du'aa'ii rasuulli keenya kadhachaa turan maali rabbanaa aatinaa fi duniyaa hasana ganda duniyaa irra jiru kanarrattillee waan gaggaarii cufaa hunda jalan dabarsinii naaf qoodi wafil aakhirati hasana waqinaa cadaaban naar akkasumatti illee aakhiraatti hasanaa yookiin jannata kee naaf qoodi waqinaa na tiksinutis cadaaban naar ibidda jahannamirraa yookiin immoo adabbii yookiin qixaala jahannamirraa nutis anaaf isinillee adabbii jahannamirraa nu haatiisu duniyaatti illee aakhiraatti illee waan gaggaarii kamiyyuu hiree gaarii rabbiin nu haa qoodu kanaafuu ilaalcha waa'ee duniyaa akka sirriitti akka hubannu beeytota keenyaa fi hamma beeynurraa laallee waliif qoonna mata duree marsaa tokko lama isinii qabannee dhiyaanna waa'ee kanarratti akka nu hordoftanii hubannoo sirriidhaa goonfattanii yookiin immoo sammuu keessanitti qabattanii daandii sirriidhaa argitee duniyaa fi aakhiraatti illee muslimaa fi yookiin immoo dhala namaa waliigalaatiif faayidaa qabeessa akka taatan abdii qabna kaa tole kaa sagantaa keenya taanu hamma qabannee isinii dhufnu nagaan nu turaa ulfaadhaa wanti isiniin jennu immoo argitanii foontu fooniif dirmataa yookiin immoo argitanii lammiin lammiif dirmataa akkuma jedhamu wanni nu dubbannuu fi wanni nu haasofnuuf nutillee fuula rabbii barbaadu diin keenyaaf immoo gumaacha akkasumallee walaa gargaarru waata akkasiin hin kafalchiisu kaa waan rakasha sabiskiraabii fi laayik sheer godhuun humata akkasiin hin kafalchiisu daataa keessan bantanii yeroo feesbuukaa fi wantoota garaagaraa laaltan yeroo takka seentanii sheer laayik sabiskiraayib gochuu akkan irraanfanne isiniin jenna tola oolaa mindaa guddaa immoo rabbi biraa argadhaa fayyaa ta'a nagaan nu turaa ulfaadhaa nuuf jiraadhaa.